Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Harka fuuni akkam jirtu hordoftoota keenya BBC Afaan Oromoo irraa sagantaa keenya eegalleerraa ani Galaanaa Balaayime. Yuunivarsiitii Bulee Horaaf Hawaasaatti barattootni ajjeefamu. Walitti qabamanii dhaadannoo isaanii ibsachuu hogguu jalqabanitti federaal poolisii fi ispeeshaalii addumatti iyyuu poolisiin gibbii daqiiqaa tokkoo fi ituun guutiin lubbuu barataa tokko gangalaafateera. Namootni lixa Wallaggaatiif firoota qaban yaaddofne jechuu fi biiroon bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa dhimma kanarratti waan hin beeku hin qabu jechuu. Lakkeen kuma odeeffannoo isaa hin qabu. Tole kanaaf amma wanni namni jechaa jiru dhugaadhas sobadhas jechuun dandeessanii? Jechuun homaa jechuun danda'u waan kuma hin qabne maalan jedhu. Manni lubummaa Oromiyaa kutaaleen lallabaa ja'an waliin hojjechaa jiru jechuu fi odeessaalee biroos harkaa qabna. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeera. Yuunivarsiitii Bulee Horaatti hiriira barattootni waa'ee nageenya lixa Oromiyaa ilaalchisee yaaddoo fi mormii isaanii ibsuuf bahan qaamolee nageenyaa waliin walitti bu'uun barattootarra miidhaan gahu barataan yuunivarsiitichaa maqaan isaa akka hin dhahamne gaafate hime. Miidhaan irra ga'e kana gama mootummaatti ibsachuu yeroo barbaannu hiriira nagaa yookaan demonstreeshinii gochuudha kan inni barbaanne. Achiin booda ijoolleen demonstreeshinii kana yookiin hiriira nagaa gochuu waan barbaadanii fi walitti qabamanii dhaadannoo isaanii ibsachuu hogguu jalqabanitti federaal poolisii fi akkasumas immoo poolisiin gibbii ispeeshaalii addumatti iyyuu poolisiin gibbii daqiiqaa tokkoo fi ituun guutiin lubbuu barataa tokko gangalaafateedha. Godina Qallee Wallaggaa magaalaa Dambidolloo kan dhufeedha. Akkamittiin lubbuun isaa kan darbe wanti argite yoo jiraate? Barataan kun barataa waggaa sadaffaadha. Akkuma hiriyoota isaa wajjiniin yeroo dhaadannoo kana gochaa deemu poolisiin gibbii qawweetti tokko sun daayirektilii lubbuu isaatii maxanatti kan dabarseedha. Yoomi kun? Ganamarraadha. Ganama naannaa sa'aatii 2 walakkaadha tilmaamaan. Mooraa keessattiidhaan mataan koo kaaffee nyaaddeedhaan deebi'aa jiru gara dhaadannootti hirmaachuuf gaafan deemu anallee karaatti humni poolisii gibbii na qabanii baay'ee na garafanii. Nama taa'u miila kootu na cabee jira. Poolisii gibbiidha barataa kanallee dha'ee kan ajjeese lubbuu isaa kan dabarse. Hoogganaan hariiroo hawaasaa yuunivarsiitichaa obbo Daani'eel Seefus jeequmsa barattootni uuman jedhaniin lubbuun barataa tokko darbuu fi barattoota 12 ta'an irratti miidhaan qaqqabu BBC'f mirkaneessaniiru. Qosoluu tamaarochi nooru. Barattoonni madaa'an kan jiran yoo ta'u barataan tokko lubbuun darbeera. Barataan rasaasaan miilarra dhahame tokko ammoo gara hawaasaatti riifariin ergameera. Barattoonni miidhama xiqqaa qaban yaalii argatanii mooraatti deebi'aniiru. Hospitaala kan geessine jalqaba barataa 9 achi immoo dabalataan barataa 3 walumatti 12 kan ta'anidha. Sochiin barattootaa humnaa ol ture. Barattoonni sadarkaa meeshaa qaamolee nageenyaa butuutti deemanii ture. Samiitti ol qabanii dhukaasanis barattoonni harkaan qabuuf yaalaa turan. Kun kan ta'e barattoota xiqqoodhaani. Barattoonni karaa nagaa qabeessa miti mormii isaanii ibsuuf kan ba'an dhagaa darbachuun foddaawwan doormii kutaalee barnootaa fi laabii fa'a mancaasurra turan. በግልጽ የታወቀ ተማሪዎች ጋር ያለ ግጭት ወይ ብጥብጥ አይነት ነገር የለም. Oduudhuma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Hawaasaatti rakkoo nageenyaa dhalatee tureen barataan tokko waan qara qabuun waraanamee lubbuun isaa darbu hooggantuun hariiroo Hawaasaa yuunivarsiitichaa Aadde Harmaayyee Asaffaa BBC'tti himteetti. Barattoota gidduutti walitti bu'iinsi uumamee akka hin jirre ka himan hooggantuun kun kaleessa galgala keessa barataa waggaa tokkoffaa ka ta'e Suraafeel Saamu'eel jedhamu koriidara doormii keessatti kufee eegdotaan argame. Wayita argamutti dhiigaa ture lubbuunis ture. Gara hospitaala riifaraalaa yuunivarsiitii Hawaasaatti fudhannee deemnee jedhan haalli isaa daran hammaataa waan tureef garuu lubbuun isaa darbiteetti. Ajjechaa barataa kanaan kan shakkaman barattoonni 44 ta'an to'annoo jala oolaniiru. Kanneen to'annoo jala oolan keessaa tokko barataa du'a isaa wajjin wal qabatu ta'uu hin oolu jedhameera. Qorannoodhaan akka mul'atetti garuu barataan kun waan qara qabuun waraanameeti kan du'e. Reeffi isaas gara hospitaala Minilikitti ergameera. Yuunivarsiitiiwwan garaagaraa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti hokkora dhalatee tureen wal qabatee yuunivarsiitiin Gondariif Walloo barattoota barsiisotaa fi hojjettoota bulchiinsaa harka qabuu jedhe irratti tarkaanfii fudhachuu ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnootaaf gabaasa argachuu hoogganaan koominikeeshinii ministeerichaa obbo Dachaasaa Gurmuu BBC'tti himaniiru. Kutaalee lallabaa naannoo Oromiyaa keessa jiran 16 keessaa kutaalee lallabaa 6 koree qindeessitu waajjira mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa waliin hojjechuuf waliigaluu isaanii
Walitti qabaan korichaa luba Balaa Mokonnin BBC'tti himan waliigalteen kun kan xalayaadhaan wal harkaa fuudhan ta'uu baatus wanti kun sirriidha jedhanii nu waliin hojjechuuf waliigalaniiru jedhan lubi Balaa. Godina Booranaa, godinni Shawaa Kibba Lixaa, Paappaasinis waan keenya kana hannu gargaaranii godinni Baalattis akkasuma godina Harargee Lixaa warri hooggansarra jiru fedhii waan hin qabneef koree dhaabneerra damee Harargee Lixaa jennee tooyi. Godina Jimmaatis koree dhaabneerra koreen kuni damee Jimmaa jedhama. Amma godina Shawaa Kaabatis Xaafot, Sulultat, Caancot ijaarra koree kan biraa Paappaasiin godina Qellam Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa ammoo ni wajjiniin hojjechaa jiran isaan guutumaa guututti. Kanaafuu amma gaa waan kana warri mormu xinnaachaa deemaa jira jechuudha. Kutaalee lallabaa kallattiidhaan mana lubummaa Oromiyaa wajjin waliigaltee hin hundeessine irratti koree dhaabneerra naan jettanii koreewwan kun maal hojjetu? Koreen kun itti waamamni isaa koree keenya koree olaanaadhaaf. Isaan hojiin isaanii waan lama. Tokko aanaa irratti koree ijaarudha. Koree isaaniif waamama. Inni biraa immoo namoota amansiisudha. Lallabuudha. Lallabni kun lallaba arrabaa, lallaba balaaleffannaa odoo hin ta'in kaayyoon keenya kana keessumattuu baadiyyaa bakka reediyoo tokko hin gaha bakka immoo reediyoon televezyiinii hin geenye illee akka gahan barbaanne. Walitti dhufeenyi Sinoodosii wajjin qabdanoo maalirra jira amma? Namoonni kana torban lama as erga muudama naa kennanii fudhatu jedhanii akka Sinoodosiitti wanti wal mari'anne hin jiru. Namoonni dhuunfaa tokko garuu ammallee dubbiin lolaan addachituun qabu warri jedhu jira. Karaa keenyan kana godhaa jennee wanni dhiyeessinu hin jiru. Karaa isaaniitiin wanni dhufu hin eegna. Karaa keenya wanni dhiyaate tokko hangaafii dhiyeessine kana hayyamuu qabdanii. Yoo hayyamuu baattan nu itti deemnadha bakka. Amma ammaatu tureef isaanis namoota isaan wajjin jiruu fi namoota nu wajjin jiru namoota hojii keenya kana deeggaru adda baafachaa jiran jechuudha. Isaanis nus adda baafachaa jiru. Dhimma kanarratti Sinoodosii Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin goone hin milkoofne. BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduu gaggabaabaan isinitti himamu. Barattoonni Yuunivarsiitii Dambidolloo 17 hidhattootaan butamanii otoo hin gadhiifamne torban lama ol lakkoofsisu isaanii maatiin isaanii himaniin. Maatiin barattootaa qaama mootummaatti himuurra kan darbesse haala keessa jiran quba akka hin qabne dubbataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu barattoonni butaman akka hin jirre BBC'tti himeera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp badhaasa Noobeelii anaaf malu namni biraa fudhatee jedhaniin haasaa isaanii keessatti Itoophiyaa waraana irraa hambisanii ministeerri muummee Abiyyi Ahmad akka badhaasicha injifataniitti dubbatan. Pirezidaanti Tiraamp haasaa kaleessa galgala bulchiinsa magaalaa Ohaayoo keessatti duula na filadhaa tokko irratti kana dubbatan. Iraan xiyyaara daldalaa Yuukireen misaayilaan rukutee Teheraan cinaatti roobii darbe kuffifteetti yaadni jedhu fudhatama hin qabu jetteen. Hoogganaan siviilii aviyeeshinii biyyattii xiyyaarichi misaayilaan akka rukutamne nana manaa jedhanii waakkatan. Imaltoonni 176 xiyyaarichaan imalaa turanis isaan keessaa namni hafe tokkolleen turre jedhameera. Manni hidhaa guddaan Dimokiraatik Koongoo tokko keessatti hanqina nyaataatiin sirreeffamtoonni 17 du'uu isaanii dhaabbanni tola ooltummaa tokko beeksisee jira. Hojjettoonni tola ooltummaa akka jedhanitti du'aatiin kunis hanqina nyaataa qorichaa fi qulqullinaatiin uumamee jedhaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabde isaan kana turan. Godinaalee Wallaggaa Arfan jechuunis Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa fi Horro Guduruu Wallaggaa keessatti tajaajilli intarneetii fi bilbilaa erga ugguramee torban ta'eera. Erga tajaajilli teelekoomii ugguramee maatiidhaan addaan baaneerraa ka jedhan namoonni godinaalee kanneen keessaa maatii fi firoota qaban durumaa yaaddoo nageenyaa jiru irratti waa'ee maatii keenyaa hubannoo dhabuun ammoo daranuu nu yaaddeesseeraa jedhan.
bilbilee daddaantitee maatii keenya argachuu hin dandeenye yaaddoo guddaa keessa akka jiran durallee nutti himaa turanii amma immoo itti kana gaafachuudhaaf yaalii goonee guyyaa 5 kan argachuu hin dandeenye haadhuanii haa jiraatan wanti fedhu hin qabnu yaaddoo guddaa keessa jirraa siin jedha. Ani kan inni hubadhe guyyaa 6 dura ergasii irra deddeebi'ee yaalaan ture karaa waayifaa karaa baandiilee yaalaan ture daarektiilee dawwalee fi yennaan argachuu hin dandeenye. Egaa waan ta'an keessa jiranii dhuguma baruun baay'ee yaaddeessaa ta'eera ammallee immoo dhiphina guddaa keessa akka jiran ture guyyaa sanatti man guyyaa 6 dura. Waa'ee maatii arguu irratti wantichi hin fakkaatu yaalamu bilbila callistee yaaluu ta'a. Faamiliin argadda jettee yaadamu. Informeeshinii guutuusi. Wanta achitti ta'aa jiru wanta baay'ee nama yaaddeessu wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Maatiin koo gariin isaanii Finfinnee jiru, gariin isaanii Laqamtee jiru, gariin isaanii Dambidolloo jiru. Abbaan koo Faati koo immoo obbolaa koo maatii qaban nama 2 wajjiniin Garjeedee lafa jedhamu jiru. Garjeedee keessa Waaroo Kolladdoo jedhamu jiru. Anamma informeeshinii isaanii tokkollee hin qabu. Halkanneen gaddaa akka abjuutti garaa koo keessa na dhukkube bakka garaa kootu na hollate. Maatii koo keessa akka waan namni du'e wayii tokkotti natti dhaga'ame. Erga gaafa sanaatti nyaatallee nyaadhu riballee rafu. An baay'ee teenshinii guddaa keessa jira fayyaa kootiif illee haala natti hin tolle keessa jira hafuura maatii kootiin dhaga'uu natti tole yookaan boqodhee hin jiru. Ayyaana Qilleef maatii isaanii naannoo Najjootti dubbisanii ka deebi'an namni biroon dubbisni garuu haala nageenyaa yaaddeessaa ta'e akka hin agarree fi daandiinis nagaa akka ta'e nutti himan. Dhimma nageenyaa gara lixa Oromiyaa jiru ilaalchisee ka bilbilaan dubbifne hoogganaa itti aanaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu gabaasan qabuun jedhan. Lakkeen waayyuu gabaasan qabu. Ofii maaltu adeemaa jira immoo namni baay'een miidiyaa hawaasummaa kanarratti rakkoon nageenyaa guddaan gara lixaa akka jiru haasa'a. Dhuguma wanni namni haasa'a. Homaan nageenyeen waa tokko. Hooggansa nageenyaarra waan jirtaniif quba hin dhabdan jennee amanna. Homtuu hin jiru? Lakkee homtuu hin jiru. Maa inni ree namni baay'ee yaadda. Nageenye siin beeku siin jedha waa'ee namaa maal na gaafatta fulee tokko. Tole eenyutu beeku? Nageenye jennaa. Nageenye jechuun homtuu hin jiru jechuudha moo isinumatu quba hin qabne jechuudha? Qaama itti gaafatama qabda waan ta'eef isin gaafachaa jira. Lakkeen kuma odeeffannoo isaa hin qabu. Yeroon odeeffannoo sana argadheen sitti moo yeroo biraan haa bilbilu. Tole kanaaf amma wanni namni jechaa jiru dhugaadhas sobadhas jechuun dandeessanii? Jechuun homaa jechuun danda'u waan quba hin qabne maalan jedhu. Haa ta'u tole ulfaadha. Qophii keenya ka xumuraan maatiin guyyaa tokkotti daa'imni jalaa du'e guyyuma sana ammoo kan biraa dhalateef gaddaaf gammachuu keessa jiru. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Diiduu kan jiraattu aadde Indiyaa Suleeman mucaan isaanii waggaa 2.6 dhukkubata isaatiin naannoo sa'aatii 9tti yogguu boqotu halkanuma sana ammoo mucaa kan biraa dahan Buzuwar Qolaanaatu waan keessa jiran odeeffate. Mee waan isin mudate maali yoomi immoo guyyaansaa? Mucaan guyyaa dhala ture naannoo sa'aatii 9tti amanaa fi dongeessee akka jabaatee immoo gara jajjaatti jiru margatti. Jadi kana booddee erga mana erga geessee asdeetiin yeroo isaatiin eeggannatti akkan ta'e taataatti agarratti immoo dalakkii ta'e. Mucaan keessan inni jalqaba isin jalaa boqote kun waan ta'e dhukkubsateef. Nyaatti tokko biraa waan tokko iyyuu hin qabu amma sa'aatii 8 irraa biroo kibee kana booddee tajaajila mana yaalaa geessi biyyeetu teenyeeti. Mucaan keessan waggaa meeqa? Waggaa 2.5. Waan akka kanaa waggaa isin mudatu isin akkamiin maaltu ta'e jettanii yaaddan? Ana garuu gadduma guddaa natti dhaga'ame malee wantoota gammadee jiru. Maatamee iyyaa ta'e dandeettiidha. Waan hundayyuu gochuudhaaf akka inni dandeettiidhaaf itti gargaaran kan. Isimayyuu immoo rabbiin nuti dandeettii kana hunda gochuudhuma isaatti na dinqisiifadha baay'ee. Waaqni akka mucaa keessan bakka isin buuseetti ilaaltanii kana waan kana. Akkuma kanan jedhama. Dhaggeeffattoota keenya qophiileen har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramu odeessaalee keenya biroof marsariitii keenya akkasumas fuula feesbuukii keenya dhaqxanii akka ilaaltan isin affeerra. Qophii kana kan qopheesse Eeliyaas Mulugeetaatii kan isiniif dhiyeesse Galaanaa Balaay waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa deebana.